السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلا كورونا ندور جبر هركة سلا سلامة والفونا. قالوا أني هذا ديستانسي جنساني نيجا نكابا ولتون دينو سلامة والفونا. بعدين كنا وانت إيه وما بتي كبجم توتا في جالة تم توتا وردفوتا كنا أرنا أبوريسكيا جال لبوب لسما وجين مري حال يرو دعاء أبوريسكينا جالو أرتستي Haacaaluu Hundeessaatii fi waa'ee hidhamuu hayyoota keenyaa adamsafuu ilmaan Oromoo bakka garaagaraatti hidhamuu irratti yaada babal'aa kaafnee mari'annaa akka nu hordoftan kabajaan isin gaafadha. Anaa dhufu jaalleewu. Baga nagaan nooyiidhaan. Akkam nagaa jirta? Fayyaadha akkam. Alaamaan sa'aanumaan nagaa. Cufti nagaa. Alaamaan si nagaa. Nagaa. Fayyaa jirta? Fayyaa. Warri keenya yoo yaada haasaa eegalu kootu dhufe waliin jedhee haasaya. Nuddoosanillee dagatin. Akkuma hawaasa hundaa fi mul'ata ta'ee galu jechuuf malee kootu dhufe jechuullee daganne akkuma warra kootu dhufaatetti yaada keenya eegallee jirra. Mee maaltu sitti mul'ata yeroo baay'ee waa'ee buufama ilmaan Oromoo kanarratti bara baay'ee barreessuun sagaleen karaa sooshaal miidiyaatirraan wantoota adda addaa iyyitee waan hedduu hojjettee jirta. Dargaggoota Oromoo kan magaalaa Riyaatti Adaawoo jettee bu'uureessitee durataa akka turte quba qabaa qabsoo adda bilisummaa Oromoo keessatti illee akkasuma gahee olaanaa qabdaa sochii ijaarsa bu'uurummaa OMN keessatti illee haalaan keessa sochootee hojjetaa turte har'allee ammoo quuqama waa'ee obboleessa keenyaa kanarratti illee yeroo garaagaraa karaa fuula feesbuuka keetiitti irratti kaati barreessituu fi kaati dubbattu illee dhageenyaa maal meetu Haacaaluu akkamiin ibsita? Wallahi duuti Haacaaluu dhugumatti du'a ulfaattuudha. Duuti Haacaaluu ilmaan Oromootiif keessatti ilmaan Oromoo keessaa warra qabsoo kanarratti warra maatii qabsoo kanaa ta'eef du'a ulfaataa turte guyyaa akka malee dukkanaa ture ta'uugaa ta'uu akka hundaanuu dabarsinee as kennee jira. Mee amma akkuma yaadaatitti kaafnee hunda ilmaan Oromoo yaadni kun duuti isaa nama hedduu madeessee nama hedduutu gaddee hundi isaa naasuu hedduutu itti dhagahame guyyatu namatti dukkana. Warri kun du'a isaa kana maaliif ta'e jedhanii akka waan ofii tolchanii qindeessanii wantoonni fakkeessa wantoonni garaagaraa hin jira atillee dubbataallee turte hayyooti Oromoo hidhuun ummata Oromoo jumlaan mana hidhaatti guuruun nama hedduu fixuun qabeenya garaagaraa barbadeessuun amantaaf nama gosa tokko adda baasanii akka waan amantaan lolli uumamee nama gadda obboleessa isaatiif namni irraa du'e kana akka biraatitti naannessanii haasa'uun kun maa barbaachise jettee yaalta bilisiginnaa yeroo garii waan afaffaajjii ummata keenya jidduutti uumaa jiru natti fakkaata. Duruma Haacaaluu ajjeesaniif itti yaadanii qophaa'anii siyaasa isaanii itti tolfachuudhaaf akka yaada isaanii jechuudha. Siyaasa isaanii itti naggaduudhaaf Haacaaluun ajjeechaa polotikaa du'a polotikaati ka Haacaaluun du'e kan isaan Haacaaluu ajjeeses bilisiginnaa sirna nafxanyaa Abiyyi Ahmadiin hoogganamu karoorfamee isa ajjeesuudhaaf itti yaadanii ajjeesan. Ajjeechaa isaa san keessatti waa hedduu milkeeffachuudhaaf kan isaan yaadanii waan san godhanii akkuma yaadattu Haacaaluu gaafa ajjeesan san akka isaan waan kan itti yaadanii godhan erga Haacaaluu ajjeesanii hayyoota Oromoo warra silaa heegaree biyya sanii gara ifaatti geessuu danda'an jedhaman nama akka Jawaar Mohammad nama biyya tana jijjiirama biyya tana keessa dhufe wayyaanee buqqisuu irratti qooda olaanaa nama qabu nama akka Baqqalaatiif Jawaar fa'a Hamzaa fa'a hidhat darbanii jechuudha. Akkasuma qondaalota adda bilisummaa Oromoo namoota akka Abdii kana fa'a Abdii Raggaasaa warra dursee hidhamillee jechuudha. Akkasuma warra namoota akka Gammachuu Ayyaanaa fa'a. Ijoollota Gammachuu Ayyaanaa fa'a namoota bebbeekamaa dhaaba kana ruuhii dhaaba kanaa warra ta'an namoota hedduu warroota ija Oromoo ta'an jechuun ni dandeessa. Hidhatti yeroo nama kana hidhanuu isaan hidhaa nama kanaatiin lollo'ii ka'ee hayyoota Oromoo kana achi keessa miina fa'a jedhanii yaadanii godhuun hin danda'ama. Garuu Oromoon hin kaane hin rafe
ittiin dammaqne na fakkaata. Gaafa gammachuu ayyaanaa hidhamu otoo gaafatanii gaafa Abdii Raggaasaa hidhan sababa waan hin taane itti fidanii tana buuteen gaafa dhabamu sochiin warraaqsa otoo argamee hadha itti darbamee waan sadarkaa haga kanaa hin deemamu. Ilaa waan dubbiin hanga kararraa badde bubbulte abdii dura dubbiin hanga kararraa badde. Haacaaluun akkuma du'een hayyoota namoota jajjabaa mootummaa isaa irra dhiibbaa godhuu danda'an kan biyya san yoo rakkoon tokkos dhufte biyya san hoogganuu danda'an warra jedhamu hunda isaa dubbii Haacaaluu tanaan wal qabee hokkara kaasan ka jedhuun hidha guure. Isaan kana erga hidha guuree booda kanarratti dhaabbachuun qabu duutii Haacaaluu already Haacaaluu mootummaan yeroo sadi ajjeese jechuun ni danda'ama. Du'a sadi na ajjeese jechuudha. Du'a akka nam tokkeetti lubbuu isaa baasu awwaala isaa dhoorkachuu bakka uummanni isaa itti awwaaluu barbaadu dhoorkachuun du'a lammataati. Akkasuma duutii sadaffaa du'a isaa ekeraa isaatiin Oromoo walitti buusuudhaaf Oromoo addaan qooduudhaaf daldaluun kun du'a sadaffaadha jechuudha. Kanaaf itti yaadaniiti Oromoo ittiin addaan qooduuf egaa hayyoota hidhan deebisanii Oromoo ittiin addaan qooduudhaaf keessatti xiyyeeffannaan isaanii ilmaan Arsiitii fi ilmaan Tuulamaa warra bara dukkanaa irraa kaasee wal keessa qubatu warra wal baatee waliin jiraatu takkaa dhiibbaa walirra godhee hin beekne uummata kanaa walitti buusanii akka waan Tuulamaa fi Arsii wal lolee fakkeessuudhaan Oromoo gandaan qooduudhaaf manneen amantaa ifii gubanii nama nagayaa ofii ajjeesanii akka waan Arsiin ajjeesee tokkotti dokumantarii bal'aa irraa dalagaa jiran. Maaliif kun durumaa ajjechaa poolitikaa waan ta'eef itti fayyadamanii aangoo isaanii dheereffachuudhaaf uummata hayyoota isaatiif lolu. Uummata sabboonaa isaa Haacaaluu Hundeessaa artistii ija uummata kanaa ta'e ka uummanni isaaf ka'ee dallanee afaan tokkoon dhaabatee Islaamaaf Kiristaanaa waddoo ka'ee lolu jiru kan adda qooduudhaaf kana fidatanii jechuudha. Uummanni amma mee fakkeenyaaf uummanni Tuulamaatiif uummanni Arsii kun waliin jiraachuu waliin jireenya ka'ee galee waggaa ganna 150 ol. Ganna 150 ol dura gaafa uummanni Tuulamaa gara Arsii dhufu ka isaan buqqise warra amantii tokko waliin qabaniin dhiigummaa walitti hin qaban. Warri isaan itti buqqa'anii bira dhaqan warra amantii garaagaraa qaban. Guyyaa sanuu yoo nu amantii adda baan harma waloonee obboleeyyan taana nuti obboleeyyanii garaa tokko ortodoksii ta'anii ka harma waludhanii harma hoosisanii obboleessa kiyya jedhee warra wallakkaatee waliin jiraatu. Ofii amantaan isaanii kiristaana obboleessi kiyya tokko kun tulluu san duuba jira inni ortodoksii jedhee ilmummaan Arsii himataa jechuudha. Warri kun akkamitti warri waggaa 150 dura bara dukkanaasan waa'ee amantii hin kaasin amantiin hin loliniin jaarraa 21ffaa kana keessa kamana ilma Arsii manuma Arsii kun Islaama kun Kiristaana kun Pirotestaantii amantaan 3-4 wal danda'ee mana tokko waliin galu. Ani ifatillee wal beena kadhalannee guddanne ijoollee ortodoksii yookaan ijoollee warra Tuulamaa ka amantii ortodoksii qaban waliin guddanne mana tokko waliin teennee gara magaalaatti soorru bakka tokko teennee waliin baranne kursii takka irra waliin baranne rakkoon akkanaa Arsii bira himaa hin jiru. Eessaa uuman eessaa fidan warra dokumentari akkanaa kana hojjetu eessaa qopheeffatanii fidan. Jalli kun yeroo darbellee waan akkanaa hojjetaa ture kun ammoo ani bishaan keessa guyyaa dheeraa ture jedha. Kun oduu ani daqiiqaa 50 bishaan jira ture. Daqiiqaa 50 maal godhana wajjin jiraataa yeroo inni haasa. Qurxummii. Qurxummii silaa qurxummiititti kalaas warroota qurxummii keessatti ramadamee jiraachuu qaba malee tuun kirri matii tanaaf na ajjeesanii jetti. Warri dokumentari kana mootummaan itti yaadee ta'e jedhee baajata kennee baasee biyya keessa oofee hanga waraabsisu waan sobaa waan hin taane waan dabaa kan uummata jidduutti ga'u uummata kana karaa nagaatiin hayyuu inni barbaadu baasee fi haala bulchiinsa waliin barbaachisu yoo jiraate waliin bulchiinsa barbaachisu ta'u addaan qoodamanii yoo rakkoon ka jiraatu taate rakkoo sanirra fala barbaadanii waliin mari'atanii Jawaarii ni dhuunfatan ta'u. Jawaarii yoo hidhan Jawaarii tokkocha hidhan. Jawaarii kumaatamaan dhalchee deema. Ka isa fakkaatu
kumaatama jira jechuudha. Qabsoon inni eegale bifa inni eegalee kan eegan dallee argaa jirra waan ta'e jechuudha gannaa gabaata irratti. Har'as ittuma jira. Kuni waan furmaatan ta'an waan hin dalaganne waan akaakayyoota isaanii irraa dhaalan adeemsi naftanyaa eessaanillee kan nama gahuu hin dandeenye. Bar TPLF uummata keenya kan ittiin hanga kana waggaa 27 kana kan ittiin bulchee jara kana ijaaratee deeme jibbaa naftanyaa waan godhateef naftanyaa waliin araarama tokko hin qabnu waan jedhee uummata afur gabba'ee dubbateef rakkoon har'a deemaa jirtu kabilsigennaa hidhannaa naftanyaa godhatu du'aa lafaa kaasanii mana ofii keessa kaayatu diikooraaf jibbama ka addunyaanu warroota sirna san keessa ture guutuu isaa diiddee jettu maqaballeessaa ammoo baruma baraan fidanii yaada tokko kanaan dura waliin mari'annee turre sa'a dheeraa fudhadhee jira ati yaada yeroo hunda ati kaaftu tokkotu jira mallasaan gaafatu xiqqaaqqiin kaarsinnaa kabaalee akkabaabii jedheetti dharsi dhaadhatee tare Haayile Sillaaseen illee faanuma san uummata Harargeetiif uummata Arsii kana oduma dhaadatu torkute kunis ganna 8 Arsii keessatti ganna 5 gara Harargee kanatti illee oduma dhaadatu tare maqaa isaa kana Milliika jedhanii sun kunillee faanuma san hin taane warra kana gosa tana addaan baasanii addatti oli buusuun mee yaada kana yeroo baay'ee ati waan irraa sooftuu yaada kanarra babadhesii hordoftoota keenyatti dabarse. Waa'ee ajjechaa Haacaaluu kana ilaalchisee waa hedduutu ta'e. Waan haasawaniin dhumneetu ta'e garuu gabaabsineetuma irraa haasa'u. Ajjecha Haacaaluu booda waan gugurdaa ta'an yoo laalle uummanni keenya gaafa Haacaaluun du'e san uummanni akkuma uummanni Oromoo biraa dallanee bahetti uummanni Arsii komandoos dallanee bahe. Waan kana ka haasoynuuf Arsii komandoo Oromoo biraatiin adda jechuu guyyaa miti. Garuu ilma isaanii Haacaaluu Hundeessaa ajjeefamuun akka malee waan garaa isaan gubeef. Ka'anii bahanii sirna kanarratti warra sirna kana gadi dhaabee isaan keessa bobbaasu irratti tarkaanfii fudhate uummanni. Uummanni gaafa tarkaanfii kana fudhatu gaaf duraa qeeroo caccabsine Oromoo adda qoonne jedhanii waan yaadaniif jedhe bilisiginnaaf. Haacaaluu kanaaf akkanatti ka'ee uummanni kun Islaamaa fi Kiristaanaa wal cinaa dhaabbatee wareegama kafaluun isaa hedduu isaa rifachiisee hedduu garaa isaan gube. Amma akkuma yaadattu sochii bal'aa ture uummata keenya keessatti. Uummanni keenya akka malee xiqqaa guddaan dhiiraaf dhalaan manguddoon manatti nafne hawwan jechuudha. Bahanii ala oolanii ala bulan. Kana garaa isaan gube. Oromoo maa tokko ta'ee waliif anaannata maa waliif isaan laal gaafa Agaamiin Jawaar irra godhamte Arsiin Jawaar waan isitti nama isii ta'eef kaateef jedha. Gaafa Haacaaluun ajjeefamu san daran uummanni keenya ka'uun sun hay irrifachiise jechuudha malee isaa irrifachiise. Uummata kana dhoofne uummata kana balleessuu qabnaa uummanni kun maqaa wayii itti moggaafne maqaa kanaan dhoofne jechuudha. Uummata kana balleessuu qabnaa maaliif Oromoo hunda takkaa waan laalaniif uummata kana balleessine cabsuu qabna yaada jedhu irratti xiyyeeffatan. San duras jirti wanni kun ila waan namni ban warri kun hin dogongore malee warra Oromummaa yookaan gosaan nama qoodee lolu jechuu odoo hin taane Oromiyaan jedhamtu tunuu meelaadha. Oromiyaan tun maddisiis Oromoo maddisii madda olaa buuti. Ta'us maddummaan Oromoo kun akkasuma ammoo waliin jireenya kutaan Oromoo guutuun ka biyya biraa jiru ka Arsii keessa hin jirre amantaa fedhi qabaatee hin jiru. Biyya feete yoo deemte namni Islaamu Wallagga dhaqee arge kabajaan jaalalli isaan naa qaban ka addaati. Waliin jiraadhee jechuudha. 97 nama Wallagga deemee Wallagga ture mandii ture. Jaalalli isaan sii qaban kabajaan jiru ka biraati akka ajaa'ibaati. Garuu fidanii akka waan Wallagga Arsii wal dhaba qabuu godhuuf yaalii godhan itti milkoofne har'a waan fidanii amantiitti deebisanii ilaal amantiin. Kana waan irra sii dhufee qaba. Waan Arsiin Islaama ta'eef. Kana waan irra sii dhufee qaba. Minilik sagantaa waa sadii qabatee dhufe Minilik. Beektaa jarri dhufan kun hundi mootummoonni dhufan kun hundi waan mallasarraa hafe akeekuma Minilikii yaa'an. Minilik
akeekni isaa ka duraa Oromoo humnaan cabsu. Akeeka sadii qabatee dhufe Minilik. Oromoo humnaan cabsuudha. Yoo humnaan dadhabe immoo adda qoodee cabsuudha. Yoo adda qoodee dadhabe immoo Oromaawee laal. Malaan cabsu. Lakki Oromaawee ufumaafuu jechuudha. Ufumaafuu Oromoo tahee Oromoo cabsu jechuudha. Baratee amma yoo sanyii Minilik taate nafxanyaa yoo taate afaan Oromoo bartee ani Oromoodha jettee gosa Oromoo himattee anumaan waliin kaatee qabsoo goote dhimma Oromoo anumaan waliif hojjette aangos ni harkatta goda hunda seenta garuu akeekni kee keessoodhaan Oromoo tana cabsitee balleessitee bakka silaa Oromoon ta'u san afaan Oromoo dubbattee qabachuu yoo barbaade sirna durii sanii deebisuu yoo barbaade ni dandeessaa jechuudha. Tooftaa jechuudha. Tooftaa. Laalamma humnaan ni cabe. Minilik humnaan deemee cabe. Goobanoota bitatee cabe. Sirni Minilik jechuudha. Amma Oromoo sadarkaa xumuraa jechuudha. Wanni Oromoon beeku qabdu laal kana irratti sadarkaa xumuraa Oromaawee Oromoo balleessuu irra jira jechuudha. Oromoon kanas amma itti dammaqee jira. Itti dammaquun isaa maali? Gurbaan kun ilmi Minilik kun akeekni isaa sochiin isaa hundi gaafuma eegalurra akkuma Minilik dhufe jechuudha. Amma Wallagga ijoollee waraanaa sun afaan achi baatee duulli Wallagga irratti haa godhamu malee akkuma Minilik duula Arsii irra bobba'e. Akkuma Minilik duula ilmaan Tuulamaa irra bobba'e. Already ilmaan Tuulamaa qeerroon Tuulamaa hoogganoonni Tuulama keessaa bayan hundi isaanii hidhaa jiran. Warri jajjabaan jedha. Guyyaa dura eegalcha namni Itoophiyaa jalqabaa Itoophiyaa guddittii Itoophiyaa guddittii hin beeknu. Itoophiyaan bara kam guddattee mul'atte. Baruma isiin guddatte bara guddittii hin beeknu. Itoophiyaa guddittii san hin deebifne jedhee kakuu isaa ka jalqabaa irratti illee waan kana jedhe. Itoophiyaa guddittiin inni jedhu tumtami jennaan asuma deebifne yeroo waliin mari'annu illee saahiban keenya wajjin tagaafa durii sirna Kuushii ta sirna Noobaa sirna dur ijaarsa Oromoo santu Itoophiyaa guddittiin inni jedhu ta sirna Gadaa sanii laata gurbaan kun ilma abbaa Gadaati jennee yaadaa turre jechuudha. Garuu yeroo adeemsa keessa yoo deemnu waan san irraan argine nuti Abiyyiin namni hin faarsiniif namni isaa falkanii guyyaa hin deemin hin jiru namni Oromoo ta'e guutuun isaa. Garuu asuma kana galee duubaan as deebi'ee kaayyoo dhufeef ta deemuuf ta isaa ta nugusummaa ta dur raagamee fi taa'u san isii milkeeffachuuf nu dhufanii jechuudha. Uummata Arsii ammoo kalee miti amma namni guyyaa kaleessaa lola amantii kaasanii akka yeroo isaan haasayan namoonni tokko tokko akka kaleetti ilaala. Gaafa warra Amaaraa Amboo irra fidanii Shimallis Abdiisaa faati Amboo irratti walgahii geggeeffatan kaayyoon isaan geggeeffataniif guyyaa san calii calanqooti du'a deemi ajjechaa calii calanqoo ka harka muraaf harma muraa aanolee ka ijoollee Walloo warra bakka takkatti jilmaan waa'ee amantiitiin sababanii fixan kanneen guutuu isaa soba jedhanii Amaaraan waliigaluu barbaadanii turan. Waan jedhe gurbaan tokko ka kominikeeshiniin naannoo Amaaraa gaafa san taa'ee danda'aati barreesse guyyaa filannoo kanaan isin dabarsinu. Seenaa durii san guutuu hin hadha jette akka waliigalle hin dagatte jette. Waan waliigalan wal waakkatanii jechuun guyyaa sallaan. Kanaan dura waan waliigalan waan itti waliigalan santu waan wayiitu jira jechuudha. Waan san dhaamsuu guyyaa san gabbaanii wanni kun guutuun soba ka jedhu ummata afootti eegalan. Warra kana soba jedhanii hiriirsifatanii warri Tuulamaa isaa wajjin ka'ee wanni kun soba jedhee Arsiin akka ol dhabuuf yaalii godhanii jechuudha. Uummanni akkas hin taane hiriiratu bahe. Inni ukkaamsan Amboo keessatti. Naannolee garaagaraa Wallaggatti hin ukkaamsan guyyaa san hiriira san. Calii calanqoo kenna aanolee harka muraaf harma muraan karaawwate nurratti nutu du'e malee namni tokko gosatti naannoon sun qofti hin jiru jedhee Oromoon bakka hundaa itti ga'e. Sobanii manguddummaa waan adda addaa jedhanii kijibaan waaqa erganiiti waan san ukkaamsanii jechuudha. Gaafuma ijaaramtu ilmoo bofaa ilmoo bineensaa baanti garamgaatii jedhanii beeke. Gaafuma ijaaraman ka'umsi isaanii naannoo madaa Oromoon irraa qabu
madaa Oromoo warra madaa Oromoo laalee qubaan keessa mukaan woggoraan warri kun. Warri bilisiginnaa kun madaa Oromoo woggoraan allaan irra deema. Madaa Oromoo waraanuun beekaa Oromoo nama Oromoon jaalatu nama Oromoo biratti mul'ata addaa qabu. Kaan hidhuun, kaan ajjeesuun. Jaarraa kana keessa malee Minilikitti ijoolleen teenya sirbaa baatee bara namni sirbin hin jiru. Hanguma mootummaan kun dhufe daadhii galaan maqaa Minilikii dhaheef maqaa naftanyaa dhaheef ajjeefame. Haacaaluun naftanyaa yoomuu diina. Diinni Oromoo naftanya addallee borullee naftanyaan diina jechuutu isaa keessise. Nama biraa dhuunfaan namatu kan qabu gadoo nama irraa qabu hin jiru. Naftanyaan yoomuu nuufillee diina. Nu anaanis firoomuu hin danda'u siifis hin dhala torba dhala saddeetitti illee naftanyaan nu firoomuu hin dandeenyu jechuudha. Warri kun warra naftanyaa irraa dhaaltummaa naftanyaa fuudhee biyya keenya keessaan fidee nutti deebisaa jiru jechuuf malee Oromoon jibbaa hin nurraa qabdi. Shimallis irraa jibbaa hin qabnu hundi akka dhuunfaatitti yoo akka Shimallisitti yoo deemu Shimallis fedhu Amaaraa haa ta'u fedhu Tigree haa ta'u Abiyyi fedhu Amaaraa haa ta'u fedhu Tigree haa ta'u garuu sirna na ajjeese kan gumaa irraa qabu isa fideen irra faarsu hin ta'u. Ilaa amma kanarratti akeekni bilisiginnaa Oromoo adda qoodudha. Ilmaan Oromoo Arsii Sikkoo Mandootii fi keessattuu amma ka deemu jiru miidiyaalee adda addaa miidiyaan mootummaa akkasuma miidiyaaleen amantaa ka jiran wanti isaan oofaa jiran akka waan Arsiin Haacaaluuf hin bayini akka waan Arsiin itti yaadee kiristaanota fixuu bayee tokkotti olola oofaa jiran. Kanarratti waa dhaammachuu barbaada. Keessatti ilmaan Oromoo Tuulamaa kan Arsii keessa jiraatan. Akkasuma ilmaan Sikkoo Mandootiifis waan dhaamnu qabna. Ilmaan Oromoo obboleeyyan keenya kan Tuulamaa an xiqqaa ta'ee kan beeku haati na dhalte jechuudha. Haati tiyya. Ijoolleen teenya tan Tuulamaa waggaa dhuftu karaa deeman waggaa isaanii karaa deeman dhuftu nuti ilmaan ifii dhalte dursitee isaanii nyaata kenniti. Anjoollummaa tiyyaan yeroo san waan beeku barnoota akkanaan qabu ummaa tiyya maa nu dursitee nama hin beekneef nama karaa deemuuf nyaata kennitaa waggaa hin gaafadhu bar obboleeyyan keetii ilmaan Oromooti. Nafxanyaan lafa isaanii irraa buqqisee naan jette ummaan tiyya naa himte jechuudha. Uummanni keenyas darkaa sanitti ilmoo ofii dhale dura nyaata isaanii kenne. Lafa isaanii muree loon isaanii kenne obboleeyyan keenya jedhee fudhatee amantaa feetanis qabaatan dhiiga keenya isin sirna nafxanyaattu isin buqqisee uummanni keenya isaan simatee harka ifiitiin lafas manas jaaree fi lafaa fi mana osoo hin taane mana amantaa isaan itti sagadan karra Arsiin gubdeedhaan kana namni ijaare nafxanyaa miti. Ilmaan Oromoo Islaamaa Arsii Sikkoo Mandootti mana ortodoksii isaan keessatti amantaa isaanii geggeeffatanis ijaareef jechuudha. Okay? Kasanuu ka isaan ijaarame Gondar irraa itti dhufee gabaraa itti galee keessa saa. Naawusi itti sii dhufa kana. Nutu ijaare kan nuti ijaarre beena nuti mana amantaa kiristaanaa nuti ijoolleen Islaamaa obboleeyyan keenya kan Tuulamaatiif mana ijaarre beena mana abbaan kiyya ijaare beekaan. Okay? Abbaan kiyya Islaamaa mana inni ijaare beekaa jechuudha. Mana har'a isaan gubdan nuun jedhan kan. Warri Kirriitiyaaf laal. Kirriitiyaaf na ajjeesan abbaa warraa kiyya narraa ajjeesanii jette micoon takka hambeentuudha. Hambeentuudha tabaale. Tana miciyoo tana gartee. Kirriitiyaaf abbaa warraa kiyya na wajjin salaatu yoon wajjin salaatiin si ajjeefna jedhanii ajjeesanii. Dokumentari akkanaa dalagaa jiran uummata keenya irratti. Uummanni keenya uummata harka ofiitiin mana amantaa ijaaree fi jiruu fi jireenya isaanii gaafa Minilik amantaa tokko waliin qaban amantaa ortodoksiidhaa qabu ilmaan keenya obboleeyyan keenya kan Tuulamaa lafarraa isaan buqqisee isaan ari'e obboleeyyan keenya kan arge kan Baalee fi Arsiittu simatee qubsiisee ka amantaa isaanii dhiibbaan godhin kan rakkoo takka irraan hin gahin mana amantaa isaanii kophatti ijaaree fi obboleeyyan keenya waliin jiraataa ture amata meeqa. Ummata amata meeqa waliin jiraataa ture kana
dantaa siyaasaatiif OPDO'n durumaa uummata kana balleessuudhaaf karoorri OPDO'n uummata kana balleessuudhaaf waan ijaaramte uummata kana balleessuudhaaf kana fayyadamti. Obboleen keenya kan tuulamaa dhugaa kana keessa jirtanii ni agartanii diinaa waliin kaatanii tokkummaa Oromoo hin diigina dhaamti keenya kana. Diinaa waliin kaatanii nuti obboleen keessan isin waliin guddanne ni beektan keessatti ijoolleen amma mana amantaa Islaamaa soo jiraayina mana amantaa Kiristaanaa soo jiraayina wal beeknaa jechuudha. Maaliif hiriyoota jechuudha. Kana hunda osoo beektan kaatanii miidiyaa adda addaa irratti akka waan Arsiin Kiristaana ajjeesaa jirutti hay. Arsiin eessa Kiristaana ajjeesee beeka? Eessatti ajjeesee beeka? Dura mee Kiristaana kana afaan nan bu'in. Dura Kiristaana kana Biibiitu eegee Arsii keessa jiraachise. Dura Biibii dhufe Abiyyiitu dhufee dura Arsii keessa qubsiise Kiristaana kana. Arsiin ofiif keessa qubsiifne Arsiin qabeenya nama of keessa qubsiise akkamitti deebi'ee gubuu danda'a? Okay, Haacaaluun isaan ajjeesanii Arsiin kaateen ajjeeftee jiran sun Haacaaluun Islaamaa. Ortodoksii. Okay, Haacaaluun Arsiidha. Ortodoksii innuu Kiristaana tuulama. Tuulama. Hin jaalladha gabaadhaan na dhukkubaa. Okay, maaliif kana siin dubbadha? Haacaaluun obboleessa keenya wanni nu dallansiisee uummata keenya dallansiisee kaases waan biraa osoo hin ta'in Oromummaadha jechuudha. Haacaaluun ilma Oromooti. Oromummaaf du'e malee amantaafis hin duune kaadirummaafis hin duune jechuudha. Oromummaa isaa qabatee wareegame. Kanaaf osoo kana hunda arganii Oromoo addaan qooduudhaaf yaaduun kun hedduu namatti ulfaataa kanarratti obboleen kennallee ifeeguu qaban. Arsiin ammoo Arsiin tuulama isa keessa jiraatu. Obboleen kenna ka fedhee sammuu fedhee haa ta'u warra siyaasaa uummata keenyaa irra dhiibbaan goone. Kana gayaan dalagatee bobba'ee galu amantaa fedhellee ka hordofu akkuma duraan tiisutti ammallee otaate jechuudha. Akkuma duraan tiisu tiisee wajji jiraachuu qaba. Gosa fedhii haa ta'u. Yoo ka ijoollee waan beene dogoggoraan warra bilisiginnaa leenjiftee miidhaan karra dhaqqabu jiraate irraa ittisuu danda'u gargaaruu wajjin dhaabachuu. Warroota ammoo afaan Oromoo baratee nafxanyaa afaan Oromoo baratee nuufi obboleen keenya kan tuulamaa walitti naquu barbaaddu adda qoratee adda baafatee tarkaanfii irra fudhatee if keessaa babbaasu. Eeguu qaba. Eeguu qaba. Asumarra waan si dabalu waggaa tokko hin geenne na fakkaata viidiyoo sana galaallee Baalee Roobee magaalaa Baalee Roobeen keessatti Roobee Baalee keessatti Sheekni Islaamaa tokko namicha amantaa Ortodoksii qabu. Ka Oromoo iyyuu hin ta'in Oromoo natti hin fakkaatu dhiifama nama Oromoo hin ta'in mana hin qabu. Mana kiraa keessa galaa abbaa maali ati jedhee yoo gaafatu inni masgiidaatti achitti nama qaraasisu ani abbaa amantii Ortodoksiiti nama akkanaati jedhee sadarkaa barnoota isaatii fi gahee Ortodoksii keessa qabu itti matee jechuudha. Fuudhee lafa kennee fi magaalaa keessatti beeke. Mana viillaa akkamii irra ijaaree fi OPN morra kanaatti miidiyaa morra kanaatti fide. Miidiyaa boqqolloo kana fide. Kanuma fide waan ajaa'ibaa jedhanii suuraan isaanii deemaa ture waggaa tokko waggaa lama dura hordoftoonni keenya waan san waan beekanii mungkin komentii keenya jalatti nuu fidan jedhee yaada. Uummanni Arsii haga kana kabajaa amantii biraatiif qaba. Amantii dhiibuu takkaa hin qabu. Waa'ee amantii dhiibbaa nuti hin beeknu. Haalatti guddannetu akka waan kana hin goone nu godhu. Akka amantii biraa hin dhiibne kan godhu nuti. Bar nuti warra karaa deemu akkuma reefati jette kan kashee kana Huseeniin dhufu bar ganda keenya. Islaama dhufa, Kiristaana dhufa, ganda sheekaatii bar gandi sun. Amaara dhufa, Tigre dhufa, Keeniyaa irraa dhufa, Boorana dhufa, Koolii dhufu hin beeknu. Guyyama tokko namni tuqamee jira. Nu aadamaan nu keessa deemu, nu keessa jiraachuun, nu saba fedhe wajjinuu jiraachuu rakkoo takka hin qabnu saba biraatirraa. Garuu ani nafxanya jedhee, ani Minilik jedhee namni wajjin jiraachuu hin danda'u. Arsiin safuu qaba. Nama isa ajjeese hin dhiisu. Diinaa gumaas hin fixatu, gumaas hin kennu. Ajjeesee gumaa irraa baafata. Bar waa baay'ee hin yakkata. Kana hunda nuti bar
obsinee odoo diinuma sanu fira kenna jennee isiinuu sababdee amantiin dhufte naftanyaanuu sababdee amantii qabattee dhufti. Taabotatu sabii irraa bakka kana laga kana keessa bu'e jettee ittuma dhiisanii sanillee obboleeyyan teenya tanaa waliin nu buusuu heddii jarattiin surree muraatuun jedhaniin durumaa beektumaa kana obboleeyyan teenya tanaa waliin nu buusuu heddii jarattiin surree muraatuun hin dubbatinaa jedhaniituma lama kennanii fi ijaaratte eega jarri ijaaratee booda itti dhufaniiti achirratti waan akkanaa godhanii sagantaa keenya kaadhaallee asumaan odoo xumurree yaada dhumaa waan jettoo qabaatte hawaasni keenya anillee asumarraa yaada kiyya ka xumuraa dabarfadha hawaasni keenya ammallee sabaaf sablammii isa keessa jiru amantii fedhe haa qabaatu tissee hatta yoo ummanni warri bilisiginnaa ka saba keenyaa walitti buusuuf warra gosa biraa saba biraa ka tuqu taate eeguu qaba nafxanyaa garuu araaramni tokkollee jiraachuuf hin qabu nafxanyaa yoo jennu oromoos ta'uu danda'a ka nafxanyaa ta'e Oromoon Oromummaaf hin dhaabbanne Oromoon quuqamni obboleessa isaa ka hidhamee fadhatti hin dhagayamne Oromoon hidhamuu hayyootii isaa gammadaa deemu har'as diina Oromooti. Warroonni ajaja qeerroo hin fudhanne abbaa fedhe haa ta'u arsi dhalata kamandoo sikku haa ta'u obboleessa kiyya haa ta'u warri ajaja qeerroo hin fudhanne har'as diina Oromooti. Warri bara Oromoon waa irra fudhatte akkana jedhan kun warra rasaasa hambaroonnoo jala muka jala taa'ee rasaasa qeerroo dhufaasaa ture hadha warri hadha waan akkanaan narraa bate waan akkanaan narraa ta'e jedhee afaan Oromoo dibatee afaan hin gabbee haasa'aa jiru kan. Kanaani ani dhaamsi kiyya ka xumuraa sabaaf sablammii nagayaan waliin jiraadha naftanyaaf araaramni tokkollee isin bira jiraachuun qabu jedha waan jettoo qabaatte ani ummanni keenya ka biyya keessa jiru ummanni Arsii lugaamamee jira. Obboleen keenya ka tuulamaatiif waa dhaamuu barbaada. Uummata san bakka bu'ee maaliif ni beekta? Obboleen keenya kan tuulamaa uummanni keenya kan loleef isin balleessuufi miti. Obboleessi keenya Haacaaluu Hundeessaa duutii isaa akka malee rifachiiftee birmannaa Haacaaluuti kan bayan mana amantaa gubuu miti. Nama amantaa kiristaanaa qabu ajjeesuu miti. Warri mootummaa har'a ka'ee Arsiin beet kiristaana gubee warra amantaa ortodoksii hordofu ajjeese isiniin jedhu kun farra qabsoo Oromoo akka taate diinota qabsoo Oromoo akka taate warra kalee lafa teessan istiraateejii biyya sanii handhuura biyya sanii lafa akaakilee keessan irraa isin buqqisa ta'uu beeytanii obboleen keessan waliin akka dhaabbattan qabsoo teessan cinaa akka dhaabbattan karaa daandii qabsoo irra buutanii gumaa Haacaaluus ta'ee gumaa qabsaa'ota keenyaa waloon akka baafan warri mootummaa keessa jirtan aangoo adda addaa qabdan zarkaa poolisaatti warri jirtan ummata kana walitti hin buusina bakka feetan irraa dhaladha amantaa feetan irraa deema ummanni Oromoo Arsii amantaaf nama ajjeefne Haacaaluu Hundeessaatiif bahee mootummaa san barbadeesse caasaa mootummaa Arsiin gube maal gube Arsiin wajjira poolisii gube mana bulchiinsaa kaadiree hunda gube malee mana dhuunfaas ta'ee warra amantaa biraa qabu gubuufillee akeekan qabu nu jaaree fi nu keessa jiraatanii borus wajjin jiran ololli diinni karaa miidiyaa adda addaati. Miidiyaa keessatti miidiyaa amantaatu jira. Ka Oromoo walitti buusuuf waan kana olola oofaa jira. Waan kun fudhatama akka hin qabne nu biraa uummata keenya biraa wanni kun akka hin jirre Arsiin kaka'ee ifiifuu ilmaansaa nama 200 olitti dhume Arsii keessa nama 200 ol ture obboleen keenya jechuudha. Nam 200 ol ka dhume gumaa Haacaaluu Hundeessaa baasuufi malee obboleen keenya kan tuulama ajjeesuuf akka hin taane nu beekuu qabanii kanaaf dogoggoroota uumame ufuma jidduutti ufii waliin fixattanii diinni kun ni dabra. Mootummaan Abiyyii kun akkuma dhufetti deema hin taa'u kararra jira. Mootummaa kararra jirtuuf ta deemtuuf obboleen keenya ka waliin jiraannu hijaa wal jidduutti uumuun qabu. Akka nuti gargar baanu barbaadan akka Arsii fi tuulamni gargar ba'uu barbaadan ummanni jaarraa 150 ol qabsoo takkarra waliin jiru kun daandii tokkorra waliin jiru obboleen fakkeenya addunyaa ta'an kun akka addaan ba'an barbaadan. Kanaaf qilleensi dabru akka addanuun baaf akka addanuun qoolne kanaan isinit dhaammadhaa
Galatooma ulfaadha atillee Yusuf sagantaa kana qopheessitee yaada akka kennan nuuf fedhu keetiif hedduu galatoomi sin jaallatu. Ulfaadhu habibi kiyyatillee galatoomi na bira dhufuu keetiif tajaajilaa.